hangafoota oduu. Namoonni dhukkuba adda addaa fi lola seexanaan rakkatan gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufuun bilisa ba'aa jiraachuun ibsame. Fulbaana 4 bara 2013 Itoophiyaan maallaqa nootaa birrii abbaa 10,50 dhibbaa guutummaan geeddaruu fi maallaqa haaraa hojiirra ooluuf jiran kanatti nootaa birrii abbaa 200 dabaluun ji'a 3 gidduutti hojiirra oolchuuf ibsite. Oduu biyya alaa. Mishineeronni Ameerikaa namoota garee mankaraasistoota ISIS'n ukkaanfaman falmii guddaa gochuun namoota nagaa baraaruu danda'an. Nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu jecha akkam jirtu daawwattoota keenya amma oduu TV ifa fayyinaa irraa isiniif dhiyeessina oduu waliin ana Birmaduu Shuuma. Kadhata namni Waaqayyoo taasisaniin namni yeroo dheeraaf lola ijaan hin argamne seexanaa wajjin dirreetti bahee ture gara bakka kadhataa waldaan ifa fayyinaa addunyaa qopheessite dhufuun Waaqayyoo gara isaa goree injifannoo argateera. Lolli kunis seexanni rasaasa adda addaatti fayyadamee mana isaatti dhukaasa banaa kan ture yoo ta'u lolicha keessas Waaqayyoo jiraachuu irraan kan ka'e injifannoon argameera. Bal'ina oduu kana Tigist Suyyum akka taanutti dhiyeessiti. Jiraataan magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa lama kan ta'e Obbo Caalaan Nugusee lola seexanaan kan ijaan hin argamneen yeroo dheeraaf rakkachaa ture. Obbo Caalaan baajaajii isaa gurguruun hojii qullubbii oomishutti bobba'e. Qullubbiin kun gahee maasaa irraa baasuuf yommuu ta'u maasaa isaa cinaa hindaaqqoon gurraachi hidhamee arge. Shufeeriin ture baajaajiin qaba. Isa baajaajii sana gurgureetiin misooman hojjedhaadhee baadiyyaa deeme. Achitti osoo hojjechaa jiru shunkurtiidha odoo hojjechaa jiru namni tokko jira ammoo kan bukkee kiyyatti timaatimii fi hojii wal fakkaataa hojii ani hojjetu amma isa santu maasaa kiyya bukkeetti handaaqqoo wayii qabee toofdee achitti maasaa kiyya daaritti hidhata. Hojjetaa isaatiin hindaaqqoo kana eenyutu hidhe jechuun gaafate. Innis abaluutu hidhe jedhee deebiseef. Hindaaqqoon kun torbee tokkoof hin ciisu inuma dhaabbata ture. Kan nama ajaa'ibu bineensi naannoo sanaa hindaaqqoo mitii namayyuu hin baasu. Hindaaqqichi kun garuu hin nyaatamne ture. Handaaqqoo gurraacha burree wayiiti. Handaaqqoon kun achitti hidhamee jira. Amma gaafanii dhufee tolaalu hojjetaa kiyya kun handaaqqoon maal godha maasaa kiyya bukkeedhaan jedheen. Akaleetu asitti hidhee naan jedhe. Abbaan isaatis hin kaafne handaaqqoon sun torban tokkoof halkanis guyyaas walitti fufeetuma dhaabachaa ture maasaa daarii. Bineensi handaaqqoo mooti namayyuu hin nyaata. Haaluma kanaan qullubbiin isaa gahee maasaa keessa ni baase. Yoo xiqqaate konkolaataa 2 fi 2 ol eegaa ture. Kan ta'e garuu konkolaataa 1 fi walakkaa ture. Maallaqni gurguramee argames 120 yommuu ta'u maallaqni kun immoo torbee tokko otoo hin gahin harkaa dhume. 120 ol akkana hin ta'a. Maallaqni ammas ga'u sun dhumuudhaaf garuu torbee tokko amma kanan turre. Kun kanaan osoo jiru gaaf tokko galgala naannoo sa'aatii 10tti mana isaa irratti dhagaan darbatamuu eegale. Namni darbu hin mul'atu. Wanta ta'u hunda ollaan gadi bahee ilaalaa ture. Haati manaasaa mana keenya irratti dhagaan darbatamaa jira jechuun bilbiltee waamte. Obbo Caalaan ollaa isaatiin maaltu darbataa jechuun gaafate. Nutuu wanta darbatu barbaachaa jirraa jedhaniin. Haaluma kanaan kallattii itti darbatamu ilaaluuf yommuu deemu faallaa isaatiin darbatamuu jalqabe. Kallattii jijjiiraa darbannaan itti fuufe. Furmaata dhabnaan ollaa hundumaa balbala rukutuun maaliif natti darbattu jechuu jalqabe. Darbannaan dhagaa hanga halkan sa'aatii 2tti itti fuufe. Barii immoo sa'aatii 12tti kan eegalee ganama sa'aatii 2tti dhaabe. Dhagaadhaan darbatamu waan darbatu kun humtuu mul'atu. Adabateetuma manuma kiyya irratti rooba. Itti dabalataan guyyaa 3 booda sa'aatii madhagaan itti darbatamuu eegalee mana qulqulluu keessatti bobbaan bakka 4tti mul'ate. Waan buusuu hin mul'atu yommuu bu'u qofa mul'ata ture. Wanta ta'aa jiru osooma ilaalaa jiran jabanaan konkolaachaa deemuun mana jidduu gahee cabe. Akkasumas shiniin bunaa oluma ka'ee mana jidduu afaaniin gombifamuun cabe. Itti dabalataan biddeenni gombisaa yookiin masoobii keessaa afaaniin gombifamuun kufe. Biddeenichi immoo kan harkaan unkurame fakkaata ture. Wanta ta'aa jiru ollaa fi obboleessi isaa ilaalaa turan. Eegaa kun hundi ta'ee booda mana bobbaan badee qulqulleessanii taa'ani. Sa'aatii muraasaan booda bakka 6tti bobbaan mul'ate. Fooliin isaa immoo baay'ee ajaa'aa ture. Televezyiiniin bakka taa'eetti ni socho'a ture. Akkasumas qodaan bukoo qadaadamee taa'e keessa bobbaan taa'ee argame. Yeroo kana argu baay'ee gaddee. Manuma qulqulluu kanatti udaanan argu jammare. Achitti udaan adabateetuma harcaasa. Jabanaan bakkuma teechuma isaatti konkolaachaa dhufe. Mana garaacha ga'ee qarxam jedhee cabe. Shiniin immoo godaa dhufee mana garaachatti adabatee caccabe.
Itti dabalataan obbo Caalaan kaleessaa baay'ee dhukkubsachuun fincaan dhiiga fakkaatu fincaa'aa ture. Sababa kanaan mana yaalaa deemus kaleen isaa hojii dhaabuusaa taayifoidiif taayifasii qabamuu isaa itti himan. Mana yaalaa guddaa deemu malee akka hin fayyines itti himan. Haaluma kana keessa ta'e obboleettii isaatti bilbilee baay'ee dhukkubsachuu isaa itti hime. Isheenis gara waldaa ifa fayyinaa kadhata dhuunfaa yookiin gastaawusii fidde. Namni Waaqayyoo ergamaa Geetaahun Immiruu kadhatanii fi hojii digimtii ta'uu fi eenyu akkatti hojjete itti himan. Ammaan booda ati bilisa, manni keessanis nagaadha jedhaniin. Guyyaa sanaa kaasee manni koo nagaa ta'ee fayyaan koos naaf deebi'ee jechi ati bilisa jedhu Misaa'el Caala jechuun dhuga baatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Kutaa nuti keessa jiraannu seenee nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Maal irratti akkasii kana barbaadanaan jedhanii waan na ta'e kana hunduma isaa ittaan hime harka diriirsinaan jedhanii Waaqayyo amma kaasee sirraa kutee jira bilisa manni keechan nagaadha amma booda humaa wanti akkasii sitti hin ba'u naan jedhe. Sagaleen bilisa jedhu kun Misaa'ela. Fulbaana 4 bara 2013 Itoophiyaan maallaqa nootaa birrii abbaa 10,50 guutummaan geeddaruu fi maallaqa haaraa hojiirra ooluuf jiran kanatti nootaa birrii abbaa 200 dabaluun ji'a 3 gidduutti hojiirra oolchuuf ibsameera. Haaluma kanaan hojiin maxxansaa hedduun kan xumurame yoo ta'u kuusaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti kan argamuu fi raabsuuf qophiin kan taasifame akkasumas qaama dhimmi isaa ilaallatuun hojiirra kan oolu ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan hojiin maxxansaa hedduun kan xumurame yoo ta'u kuusaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti kan argamuu fi raabsuuf qophiin kan taasifame akkasumas qaama dhimmi isaa ilaallatuun hojiirra kan oolu ta'uun ibsame. Faayidaan jijjiirama maallaqa kanaas deeggarsa sochii seeraan alaa, malaammaltummaa, kontorobaandii ittisuu fi qaroo dhabeeyyiinis maallaqicha harkaan tuttuquun gatii maallaqichaa adda baasuun akka danda'amu miidiyaaleen biyya keessaa hedduun ni gabaasu. Dibata namni Waaqayyoo ergamaan Geetaahun Immiruu irratti kadhatan nama daldalaan Kisaaree fi bishaan humnaa ol lakkaa iddootti deebiseera. Bal'ina oduu kana Beekumaa Biraanii akka taanutti dhiyeessa. Magaalaa Amboorraa kan dhufan obbo Jabeessaan osoo gara waldaa ifa fayyinaa hin dhufin rakkoowwan gurguddaatu hojii isaanii irrattis ta'ee fayyaa isaanii irratti na mudachaa ture jedhu. Daldaluuf wanti hin goone hin jiru. Waan hedduu yaaleera. Bara 2004 hanga 2008 waan hedduu yaaleen milkaa'uu hin dandeenye. Isa dhumaa garuu cheekii gogaa natti kennanii abdiin daldalarraa qabuuf fedhiin qabus na keessaa du'ee wanti hunduu bitaa natti galee jedhu. Waa baay'ee hedduutu na mudachaa ture. Haala hojii irrattis ta'e haala fayyaa irratti jechuudha. 2004 kaasee aga 2008 hojii gurguddaan eegalee ture birrii gurguddaadhaan. Baddu baasuma saasa 2008 darag cheekiin natti kenname sanaa booda bakka kufaatii ta'ee manatti galee taa'e. Itti dhiiseen hojii baay'ee gadi bu'aa ta'e zambiilii hojjechuu jalqabe. Jiraachuun waan natti cimeef mi'a mana keessaas gurguree itti fayyadamna jennaan gurguramuu dide. Waanumaan jiraadhu dhabnaa zaambeeluma wayii gattaa'ee akka jisiraatti hojjedhee immoo osoo amma ta'e ittiin shiroo amma ta'e jechaa jirru innis waqtiidhuma gabaan jiru gurguramu keessanarraa gurguramuu dide. Mi'a manaa gurgurree nyaanna jennaan miini manaa gurguramuu dide. Warqee haadhi warraa koo biyya alaa fudhattee dhufte akka giraama 18 gurgurree itti jiraannee fixne. Rakkoon humnaa ol nutti hammaataa dhufe. Mana keessa jiraannu gurgurree ijoollee jiraachifna. Isaan beela'an taa'ee hin ilaalu jechuun yaadee innis gurguramuu dide. Warqii ishiin biyya alaatti fudhattee dhufte gara giraama 18 ol kan ta'u gurgurree nyaanne finne. Ani beela ijoollee koo kana danda'ee taa'ee ilaalu waan ta'eef mana immoo gurgurree nyaannannaa innis gurguramuu dide. Abjuu koon ergamaa Geetaahun bara baay'ee inni si dura dhaabbate si duraa ka'aa as natti siqi sin eebbisaa naan jechuun abjuun natti mul'atan. Abjuudhaan ergamaa Geetaahun nan arge. Bara baay'ee inni si fuuldura dhaabatee si fuulduraa fuudhamaatii as natti siqi sin eebbisaa naan jedhanii harkanatti qabanii na eebbisu. Achumaan hirriba sana keessaa keen haadha manaa kootiin nan deemaa jedheen itti mari'adhe. Maaliin deemtaa silaa waa hin qabnu naan jedhe. Mi'a tokko tokko hojjedhee kanan jiru gurguree as qajeeluuf ka'een giddumaan mana kana ijaaruuf gargaarsa gaafachaa jiru. TV'n ilaale qarshii 1,000 gargaarsa kenne. Ani ergamaa Geetaahun itti abjoodhee ka'eetanii nani dhaqaan jedhee maaliin immoo dhaqxa silaa homtoo gurguramuu didee manumtillee waddu baasanii gurguramuu dideennaan mi'uma dura didee kana achii gadi ba'ee san duran waggaa meeqa dhoofsise narraa bibbitanii birrii amma ta'e walitti qabanne sanuma jidduutti egaa lafa kana bitanii jiru birrii 1,000 akkaawuntii fayyinaa irratti galche. Sana booda gara gastaawusiin dhufe namni Waaqayyo ergamaa Geetaahun ol seenanii maaliidha maaltu si mudatee naan jedhan yeroo torban kassareen jedheen isaanis dachaa 70 si eebbiseera naan jechuun naaf kadhatanii kottuu dhugaa bahii naan jedhan. Ufnee gastaawutii kan bakka keessummaa sana qabannee warraa qofaana
dhufanii nagaan siniif haa ta'u naan ameen jedheenii jennee maal taatan maal si mudatennaan yeroo torban kassareen jedheen ani immoo dachaan yeroo 70 sitti abboomeera kanaa booda dhugaa ba'umsa dhuftaadhani ameen jedheen. Waan hin barreeffadhee dhufe hedduu qaba achumaan nama waaqayyootti kenne namni waaqayyoos wanti asirratti barreeffame hunduu ta'eera kana booda nagaan keessan afurri keessan tokkummaan keessan iddootti deebi'eeraa naan jedhan. Waraqaa wayii babarreesseen qabadheera qabatanii ta'eera wanta asirratti barreeffame achi nagaan keessan tokkummaan keessan qabeenyi keessan hafuurri keessan iddootti deebi'eera. Osoon asii bahee gara magaalaa Ambootti deemu anaa magaalaa Gincii gahu natti bilbilanii mi'a kanaan dura gurguramuu dide sana zambiilii fudhachuu barbaannaa jechuun naaf bilbilan lakkoofsa buukii keetii nuuf kenni jedhan achumaan lakkoofsa buukii nan kenneef gaafan mana galu qarshii 13,000 buukii koo irra galee jira. Yonnaani asii Gincii gahu narratti dawwalan silkii kaasee mi'a dura dhiisne sana sirraa fudhannaa akkaawuntii kennutti mennaan itti onnaan mana ga'ee miiseejiin galee miti bilbila keerra laalimaa deebisuu dhiistee dhaninnaan laalu birriin 13,000 irra galeera. Kana booda adeemsi milkaa'inaa osoo hin jaallatin jireenyi gara keenyatti imala jalqaban erga isaan bira dhufee kadhachiifadhee haadhi warraa koos suuqii banatte akkasumas qarshii sana itti fayyadamnee liqii keenya ofirraa galchinee amma qarshii kaapitaala 100,000 ol qabnaa jedhanii dhuga baatii isaanii kennaniiru. Garuma jireenya mana keessaa liqaan tureera waan sana goone sanumaan otoo jirruu adeemsi milkaa'inaa dhufuu jalqabe. Oolee gara sa'aatii 10 daandii oolee naan gara manaatti dee'oo suuqii bantee keessa dhaabatte amma har'a waaqayyoof haa galatu birriin 500 ture suni gara 100 sana qaqqabeera. Kan biraan waggaa 4 dhukkuba coggaarran nan rakkadha nyaata gubu hin nyaadhu hin rafu bishaan hin dhugu baay'een dhukkuba kanaan miidhamaan ture jedhu. Waggaa 4 coggaarraan baay'ee na dhukkuba hin rafuu hin taa'uun boqodhu qaaraaf buna kana hundumaarra nakute makaraa baay'ee keessan ture. Gaafuman dhufee bakka kadhata dhuunfaa sana seenuu xiqqoo akkuman tureen fincaan naqamnaan gaafan fincaan dhaqu wanti akka malaa fincaan keessaan na keessaa bahe qaamni koos garmalee bulluqe achumaan kanin nyaata hin nyaanne yerooma sana nyaataan kanaan dura hin nyaanne nyaadheellee quufuun dadhabee jedhanii dhuga baatii isaanii kennaniiru. Gaafanii dhufee gastaawutii seenu fincaan na muddinaanan ol darbee qaamni koo muluun dafqi muluun narra garagalee jira malaa waan fakkaatu leetira 2 ol walitti aansee jira badhe fincaa'e yoona nyaataa innaa dhagnu innaa isheen galateeffattee kaatu qaasan si'a 2 fudhadheeni buddeen misiraan maree qaaraadhaan saakeendi keessatti xaaf godheen fixe akkamii amma innaan anoonan beela hin jedheen ammas. Itti dabaluun bishaan akkanaaf kaffaluuf mucaatti biiliif qarshii 150tti kenneen gara gastaa'usiif ifa fayyinaa gaafan dhufu mucaan waajjira bishaanii deemuun qarshii 68,770 ol lakkaa'ee jedhan naan jedhee na eege. Gaafan dhufee as gastaa'utii dhufnu birrii mucaatti kenneen deeme birrii 150 bishaan kanfaleedheen achi mucaan bishaan kanfaluu dhaqee bishaan lakkaa akka malee lakkaa'ee yonnaa mana geenyu meeqa lakkaa'ee 68,770 fi 70 waan ta'e lakkaa'eedhan. Achumaan harka koo qoxaarii irra kaa'een dibata waaldaa ifa fayyinaa irraa fudhee gale bishaan sana lakkooftuu isaa irra kaa'een kadhadhe. Zayitii dibataa sana si fudhee gale harka koo irratti qicadhee dhaqeeni harka koo qoxaarii irra kaa'een si ajajeera amman fayyadame naaniliin hamman hin fayyadamne narraan fudhatiin jedheen biilii fudhee waajjira bishaanii deeme. Gaafan dhaquu 8,000tti hir'atee hojjetoonni waajjira bishaanii sunis dinqifachuun na amanuu dadhabanii dhaqaa ilaalaa jedhee itti gaafatamaan ajaje. Gaafa deeman ammas ittumaa hir'atee 6,700tti galee eege. Yennaa ilaalan inde birrii 8,000 fi 100 meeqa eessa geessite 50,000 wayyoodhan anoon beekuun jedheen hoogganaan dhaqaa motoraan laalaa koottaadhaniin. Akanii ilaalaniin naasaan dhufan immoo ndawum 6,700 waan ta'etti galee eege amma isaan motoraan akanitti. Ni ilaallaa borkottu jechuun nagashan gaafan boromtii dhaquu qarshii 20tti galee ati lakkooftuu yookiin qoxaarii naannessite jedhanii na shakkan achumaan ammas gaafa hoogganaan ajajee dhaqaa ilaalaa jedhuun gaafa dhaqanii ilaalan sirriima qarshii 20 ta'ee jira achumaan isuma kaffaleen waaqayyoon galateeffadhee jedhanii dhuga baatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniin. Borganama moobaayilii koon ammas ka'een kaafadhee dhaqe yonnaan moobaayilii koorraa itti agarsiisu yebaasee birrii 20tti galeera. Yoona qoxaarii naannessee dhufee jette ishiin tokko dhaqaa ilaalaadhani ammas dhaqanii ilaalanii dhufani tiikkilenyaa birrii 20 birrii 20 irraa fuudhanii galan. Bitootessa bara 2012 irraa eegalee sababa dhukkuba kooroonaa vaayirasii wal qabatee adeemsi baruu barsiisuu addaan citee kan ture bara 2013tti eegaluuf qophii xumuruusaa ministeerri barnoota Itoophiyaa beeksise.
Barnootni guddina siyaasaa fi dinagdee biyya tokkoo keessatti faayidaa guddaa qabaachuu irra darbee jijjiirama lammiilee biyya tokkoof gama hundumaan gahee guddaa kan qabu yoo ta'u, biyya Itoophiyaa keessatti bitootessa 4 bara 2012 irraa eegalee weerarri dhibee kooroonaa vaayirasii seektara barnootaa daran miidhaa akka ture ni yaadatama. Dhibeen kun akka addunyaattis barattoota biiliyoonaan lakkaa'aman mana barnootaa irraa kutuun mana akka turan taasise yoo ta'u, Itoophiyaattis barattoota biiliyoona 26 barnootaa ala kan turan bara 2013tti garuu haalli dhibichaa babal'atus barattootaaf haala mijataa uumuun manneen barnootaas malleen ittisa vaayirasii kooroonaa fayyadamuun galmeessuu akka eegalanii fi barnoonni akka eegaluuf qophii xumuruusaa ministeerri barnoota Itoophiyaa ibsee jira. ጌታሁን መኩሪያ ኩማ ባላለው የትምህርት ሚኒስቴር ነው። በአጠቃላይ ትምህርት ያሉ ልጆቻችን ተማሪዎቻችን የተማሪ ወላጆች የተማሪ ቤተሰቦች 700 ሺህ የሚጠጉ መምህራኖቻችን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለ2013 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን በሰላም አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። 2013 እንግዲህ አጠቃላይ ልጆቻችን ተማሪዎቻችን መምህራኖቻችን የተማሪ ቤተሰቦች ማድረግ የምንችለው ግዙፍና ትልቁ ነገር የኮቪድ-19 በሽታን ለማስቀረት ራሳችንን ከበሽታው በመጠበቅ በሽታው እንዳይስፋፋ ከፍተኛና ግዙፍ ስራ የሚጠብቀን በተለይ ትምህርት ሴክተሩን የትምህርት ዘርፉን ከፍተኛ ስራ የሚጠይቅ ከመሆኑ የተነሳ ይህንን ለማድረግ የተዘጋጀንበት ነው። Oduu biyya alaa. Mishineeronni Ameerikaa namoota garee mankaraasistoota ISIS ukkaanfaman falmii guddaa gochuun namoota nagaa baraaruun danda'ameera. Namoota kanas garee mishineerota Firii Burmaan Reenjers jedhamutu uummata nagaa kana baasuu danda'e jechuun himameera. Bal'ina oduu kana Taammanee Dagguu akka taanutti dhiyeessa. bara 2015 kaasee garee makaraarsota IS Sooriyaa, Iraaqii fi Kurdistaan qabachuun namoota kumaatamaan lakkaa'aman yoo ajjeesan miiloonotaan kan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanirraa akka buqqa'an godhaniiru. Sooriyaan biyya garee makaraarsotaan daraan miidhaman keessaa sadarkaa duraa irratti kan argamtu yoo taatu lammiilee ishee kumaatamaan lakkaa'aman garee kanaan yoo dhabdu miiloona 10 ol kan ta'an immoo godaansaaf saaxilamuu danda'aniiru. Lammiilee Sooriyaa garee IS'n buqqa'an kunis Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaa garaa keessatti tamsa'uun daandii irratti bahuun kadhannaan jireenya isaanii gaggeessuuf dirqamaniiru. Gareen mishineerota Ameerikaa gammoojjii Sooriyaa fi Iraaq keessa naanna'uun yeroo garaa garaatti namoota IS'n miidhaman gargaaraa turaniiru. Fulbaana 11 bara 2020tti gabaasa CBN irraa argameen mishineeronni garee deebiin dursamu kaaba Iraaq bakka Mosul jedhamutti garee makaraarsota IS'n obboloota musliimaa garee kanaan ukkaamaman baasuuf falmii guddaa hanga lubbuu isaanii balaaf saaxilamutti gahuun falmuun harka makaraarsota kanaa baasuu danda'aniiru. We're here to try to rescue this little girl. We're in ISIS territory, surrounded by them. Lord Jesus, help us get her out. In Jesus' name, amen. Namoota kana baraaruuf jaalalaaf abdii Kiristoos kennuufii qabna jechuun Waaqayyoon kadhachuun itti galle kan jedhu Deev walfalmii cimaa gochuun namoota nagaa ijoollota xixiqqoo dabalatee IS'n to'atamanii gidirfamaa jiran baraaruu danda'uu isaanii ibseera. Hojii lubbuu baraaruu bara 1994 kaasee maatii isaa waliin hojjechuu kan jalqabe yoo ta'u garee Firii Burmaa Reenjers kan jedhamu kana waliin haaluma wal fakkaatuun caakkaa Burmaa keessatti namoota makaraarsotaan ukkaaman baasuu isaanii dubbateera. Mandara diinotaan to'atame seenanii uummata nagaa baraaruuf supernatural power yookaan humna guddaa Waaqayyoo si waliin ta'uu qaba kan jedhu loltuu mishineeraa Deev yeroo garaa garaatti hojii wal fakkaatu hojjechuun milkaa'uu isaa ibsee jira. Itti dabaluunis dursaan garee kana kan godhe ana miti Yesuusidha jechuun irra deddeebi'uun jabeessee erga dubbatee booda hojii lubbuu baraaruu fuula fuulatti garee ISS waliin falmii godhamu keessatti amantoonni biyya garaa garaa karaa barbaachisaa ta'e hundumaan nu deeggaraniiru haamilees nuuf kennaniiru jechuun galateeffataniiru. This is my thank you, Jesus, and my thank you, world that's helped us. These tents, these sleeping bags, the food we eat is from other believers and other people who care that help us. We're not doing this alone at all. Gareen makaraarsotaa kun garuu uummata nagaa irratti hojii badiisaa dalaguu isaaniitti fufuun kaaba Iraaq keessatti lola cimaa banuun bakka Shirnaash mandara kiristaanotaa jedhamee beekamutti uummatni akka achi buqqa'u gochuun midhaan qonnaa kiristaanotaa abiddaan gubuun uummata gidirsuu isaanii jiraattota mandarichaa CBN'tti gabaasaniiru.
Baqattoonni 12,000 ol ta'an biyya Giriikii keessatti dunkaanni isaanii gubachuu irraan kan ka'e bakkeetti ba'uun rakkoo guddaaf saaxilamaa akka jiran himameera. Baqattoonni biyya Afrikaa, Eeshiyaa fi Giddugala irraa dhufan kun aduu fi qorraan dararamaa akka turan dhaga'ameera. Bal'ina oduu kana Taammanii Daggoo akka taanutti dhiyeessa. Amma akkana namoonni miiliyoona 30 olitti tilmaaman baqattummaan biyya garaa keessatti tamsa'uun mana malee bakkee kan jiraatanidha. Isaan kana keessaa walakkaa ol ijoollota yommuu ta'an umrii isaanii mana barumsaatti dabarsuu qabanitti godaansaaf saaxilamuu danda'aniiru. Waggoota 40 oliif Ameerikaan baqattoota waggaan yoo xiqqaate 95,000 simachaa kan turte yennaa taatu waggaa 3 asitti garuu haala ajaa'ibsiisaan gara 18,000tti gadi buusteetti. Bulchiinsi Tiraamp lakkoofsa simannaa baqattoota daraan gadi buusuu isaatti yoo komatamu Tiraamp garuu nageenya lammiilee Ameerikaa eeguufan kana godhe jechuun dubbataniiru. Sababii dunkaana baqattoota biyya Giriik bakka Muraa jedhamu gubateen baqattoonni biyya Giriik bakka Ayislaand jiraatan 12,000 ol ta'an rakkoo cimaaf saaxilamaniiru. Baqattoonni biyya Afrikaa, Eeshiyaa fi Giddugala Bahaarraa dhufuun maatii isaaniif ijoollota waliin karaarra ciisuun guyyaa aduun halkan qorraa miidhamuu isaanii himame. Baqattoonni kunis sababii hiyyummaan walitti bu'iinsa siyaasaaf akkasumas sababii amantii isaaniin biyya dhaloota isaanii irraa godaanuu danda'uu isaanii ibsameera. Daayirikteera garee dhimma baqattootaa waldaa Bitaaniyaa kan taate Suuzaan akka jettutti namoota baqattummaan Ameerikaa dhufaniif deeggarsa gochuuf yaalii guddaa gochaa akka jiran ibsuun kiristaanonni keessummaa simachuu fi ollaa keenya jaalachuun abboommii sagalee Waaqayyoo raawwachuu qabna jechuun ibsiteetti. Itti dabaluun Suuzaan nuyi warra aantee keenya yookaan immoo warra nu fakkaatan qofaa simachuu hin qabnu jechuun wangeela Luqaas 10:30 irratti fakkeenya namticha Yerusaalemii gara Yaarikootti osoo adeemu harka saamtotaa bu'uun miidhamee warri kaan yommuu bira darban namichi Samaariyaa sun gargaaruun kunuunsa godheefi sana yaadachuu qabna jechuun kiristaanonni hojii tololtummaa fakkeenyummaan akka hojjechuu qaban gorsiteetti. Yes, so God calls us to welcome the stranger, and Jesus calls us to love our neighbor. And when Jesus talks about who our neighbor is in the parable of the Good Samaritan, it's quite clear that our neighbor isn't just the people who look like us and talk like us, but people, whomever God puts in our path. And for us at Bethany Christian Services, God has really put in our path the love for our refugee neighbors. Hangafoota oduu irra deebuun isin yaadachiisa. Namoonni dhukkuba adda addaa fi lola seexanaan rakkatan gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufuun bilisa ba'aa jiraachuun ibsame. Fulbaana 4 bara 2013 Itoophiyaan maallaqa nootaa birrii abbaa 10,50 dhibbaa guutummaan geeddaruu fi maallaqa haaraa hojiirra ooluuf jiran kanatti nootaa birrii abbaa 200 dabaluun ji'a 3 gidduutti hojiirra oolchuuf ibsite. Oduu biyya alaa. Mishineeronni Ameerikaa namoota garee mankaraasistoota ISIS'n ukkaanfaman falmii guddaa gochuun namoota nagaa baraaruu danda'an. Egaan daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti xumurreerra hanga ammaatti kan isin waliin ture ani Birmaduu Shumaa yommuu ta'u torbee oduu biraan hanga walitti deemuutti nagaan tura.